maaliif jireenyi koo kan daqqameef kanin ol guddachuu gara duraatti deemuu dadhabeef maaliif nageenyi kan akkas na jalaa dhabameef maaliif jireenya koo to'achuu dadhabe jettee yeroo tokko of gaafattee hin beektu ilaa epektas akkas jedha warra baratan qofatu bilisa baha maare bilisummaan kun maal jechuudha namni beekumsa hin qabne akka simbirroo qe'ee keessatti hidhameeti kochuu qabaatus balali'uu tasumaan danda'u maare furtuun kana barnootadha kan filannoo kee kitaaba gooteef nama gammachiisuuf miti kan ol kaaftee dubbifteef waan guddaa wayii waan barbaadduuf bilisa bahuu waan feeteef barnoon bilisa nama baasa sammuu namaaf bana dabalataan immoo jireenya kee to'achuu si dandeessisu maare kabajamtoota daawwattoota keenya kana booda gaafa kallattii dhabdu yeroo TV ilaaluun social media irratti scroll gochuutiin yaanni kee bittinnaa'u yaadadhu beekumsi humnadha humni immoo bilisa bahuudha bilisummaan dhugaa sammuu kee keessatti jalqaba kanaaf baradhu jijjiiramaa ta'e jireenya kee to'adhu kabajamtoota daawwattoota keenya ergaa viidiyoo kana yoo jaalattani laayikii cuqaasuun nama dhaga'uu qabu jettuuf immoo sheer gochuun wal biraa dhaabban hunda caalaa immoo haa barannu guddachuu itti hafuuf achis haa bilisoomnu kun sagalee kitaabaati.